yaa rabbi ati ni gartaa ni beeyta akka namni keessa jiruu fi akkaataa garaa namaa keessa jirus ni beeyta tummaanii yaa rabbi nageemaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harka fuune akkam nagaa qabtanii fayyaadha Oromootii qulqulluu dhiifama naa godha. Qaleessa aareetiin waa hedduu haasee dhiifamaan isin gaafadha. Asumaanuu gamanumaanuu dhiifama naa godhaan jaa kanneen nama uffattanis nuuf kolchaa dhiifama gaa hedduu tokko gartee namni aaree fi namni waan raawwatan dilaa wadha janii aareetti waa hedduu dubbadhe dhiifamaan isin gaafachuu barbaada. Dhiifama naa godhaa. Maaliif taanaan hedduun aaraa tokko nu godhe aareetiin aaraa booda dhabe akkasitti maqaa saba kiyyaallee tuqe jijjiirrachuun ta'u sabnii fi maaliif dhaloota dhiiga waan ta'eef ati Oromoo miti warri naan jettan sanis dhugaadha. Ani hanga gartee Oromoo goluttiin si lakkaawa ani abbaa dhaloota kiyyaa jechuun fedheete Oromoo qulqulluu Oromoo guutuudha. Maaliif niin aaree abbaan fedhee taanaan ilmoo fi haatis waliin aaran abbaan fedhee ni aara jechuun fedheeti. Maaliif arraan tanaani obboleettiin xiyya diinaa harka jirti. Sababni jechaan aaree akkas jee maaliif haasoo kiyya hedduu san keessaa isinillee waan fudhatan jeetii yaada. Gamanamaanuu dhiifama naa godhaa jechuu barbaadeeti hundummaa keessanuu jechuu fedheeti. Akkasigaa oolmaan irraa oolmaan irraan tana rabbi oolmaa bareedaa oolmaa milki rabbi nu haa godhu. Kimiyaa baasuudhaaf illee tattaaffii addaa takkaan godhee namootan silaa achi jira jee abdadhu hundaa'uu dhaqee ilaaleen mari'achiisee dhufee gamanumaanuu waan isin ibsuu barbaadu hordoftoota kiyya kabajamtoota jaalatamtoota kan koo miidhaa balloo dhiisii warri naan jettan ani balloo duraanis miidhutti hin jiru akkuma beekamu an nama siirii godhuu miti abadanan siirumaa hin godhu nama siirii godhuu miti. Gaaf tokko qofa gartee miti sababa gartee caalummaan ammaan tana gartee kimiyaa akkana godhu kun hedduu takka roorroo isii irra deemtu sababa sana jecha isin isattiin ergitee jaalattee isiitu jaalattee caalaa qabaanaa fidaa jette. Caalaattiin heerumuu fedhaa caalaa naa yaamaadhaa jette. Maammeedhaa fi ati kaniif hin xuyne akka gartee qubarran keenya abbaa mana kiyyaatii miidhaan barbaadu isattiin deebi'uu fedhaa isattiin deebi'ee haruusa godhachuu fedhaa. Abbaa mana kiyyaa akka qeensarraan cabsine qabaanaa fidaa jettee ifumaa ittiin wargitee yoo kan yaaddattan taate ilaala shamisa kanaaf irraa qabaa alaabaa qabu kana. Shamni kuni huccuu aadaa alaabaa Oromooti. Kaniif shaggooyyeen taphatan sanii beektaa. Natti toleen jaaladhee bitadhee beektaa gaafa sana. Anaa qabsa kana ofirraa qabu ani caalaa qabee jennaan aarii duraanii anilleen akka dhuunfaatti furmaateedhaa fi jawaadee tanaa wajjin na qabanii waan na miidhanii jiraniif isin ammoo abbaa mana kiyyaati. Ani sirra isaan natti aanaa qubana irraa kaa'in naan jette obbolumaatii yaabteetii badaa naan jettee kana dhaammattee jirtuun gartee miti isa san miidhuudhaaf jecha isii jalaa badee sheeka bira dhaqee dawaa fudhadhee isatti godhee if wallaalchisee jechuudha. Akka malee tumee hedduu takkaan tumee jechuudha. Tumichaan tume sanuu sababa sanitti caalaa miidhee jechuudha. Gartee sababa sanittiin sheeka siirii namaa godhu namaaf kennu bira dhaqee malee akkanuma lafaa ka'ee siirii saniin goone jechuudha.
sababni kaniin amma isin haasa'e kana maaliif yoon isin kaniin kijibu ta'ee viidiyoo keessa deebitee ilaaluu dandeessanii siiriin gaafa san gartee caala irratti ittiin hojjedhe sanu as deebi'ee dhiifama gaafadheen ture jechuudha turtoota fi jechuun san booda isiilleen akkumaan isa gartee tumee isaa fideef tumicha san caalu na tumte qabdee obboleettummaan tiyyatuun jechuudha garuu siirii natti hin goonee rabbiin firaa kadhadhee wayi waadhee na dhiifte akkanuma qabdee harka hudduu dubanne hitee laannaa qabsa kana firaa qabu jechuudha milkeetaaf illee akka ajaa'ibaan na cafeette gartee kanaafuu ayyee obboleettii tiyya ittiin deebi'u dhugaadha abbaa mana keetiiti soorii anaatti dogoggoree ganaadhaaf intu gujeetti jechuu fedheeti kanaafuu abbuma mana sii kaarra gartee amma furmaateedha wajjin dhukkeerraa kas jiru jechuu kana kan isin jaallataniif maraattee ani obbolummaa tiyyaa'u ittiin hanga gartee na dhabsiitu takkatti hojjettee jechuu fedheeti maaliif dhalaan tun garaan jabaattu keessattuu hanga kimiyaan caalaa jaalattu rabbiinis ni beekaa isiillee ni beekti anillee hanga tokko ni beekaa hanga an tideenya qabu jechuu fedheeti silaa gartee wajji dhaloota irra wajji gangaloota wayyaa jaansan keessattuu kimiyaa irratti hin argee jechuu fedheeti isiin har'aa harka namaa jirti silaa caalaan qaysii qabee jiru viidiyoo tanii dhageeffataa jechuun inni mataan isaatu ragaa naaboo danda'a jechuu fedheeti kanaaf abdiidha abbaan siiriidhaa sheenii guddaan kan gartee miidhaa namarratti hin gaggeessaa jiru siirii abdiidha an akkasii qaalii waan isin jettan niin godha ammaas miidhaa balloo dhiiseetiin jira yoo kan gartee bakka isaan jiran bakka gartee dhuguma sanitti gartee miti abdiin bootaa gartee itti furmaatee caalaan itti kimiyaa hidhanii ammaan tana itti adabaa jiran kana itti jechuu yaanii tumaa jiran kana miidhaa irra gaggeessaa jiran kana asi jee bakka inni agarsiise san waraanni nan irra kaayes eeydonni kiyya jechuu fedheeti kaniin achi geessee gartee naa eegaa jeen sanis hangammaatti hin agarree jechaa jiran maaliif mumkin gaa Allah walam rabbi beekaa walleenu maallaqa fudhataa maallaqa ijjararraa fudhachuu jiraachuun dabanii beekta gamanumaanuu ani hedduu takka maaliif namni hundinuu lubbuu tana asirra jirtu tana boru inshallah asirraa deemu teenya dhuguma waan gaarii hojjetanii deemuu bareedduudha hamtuu walirratti hojjechuun gaarii miti ani waan jabaatee hamtuu na hojjechiisa malee akkanumaan namatti hin buusaniifu wani isin jechuu barbaadu garaa keessaan na fayyaa walleenuu isin tuna abaaruu jiraaf rabbiin hidhaa isin keessa jirtu san naaf laaffisuu dide naafi isillee wal nu agarsiisuu dide arra silaa ilmaan siisanillee na bira jiraatanii akkanumatti illee jaamila dadhee wayyaa rabbi waan akka malee nurraa qabu ammallee yaada dabalata maaliin jechaa jiranii beekta abdii wajjiin balloo irratti gargaaruu dhiiseetiin jira qaalii keessan godheetiin jira balloo dhiiseetiin jira akkaan balloo dhiise kanatti dhaamsi isin gartee viidiyoo tiyyatana sheer gootanii furmaatee fi caalaa biraan ittiin geessan hafarsaan badii dalaguurraa balloo tumurraa dhiisee jira miidhaa balloo irra gaggeessuu dhiisee jira karaa nagayaatiin hamtuun biraa akkan dhufnetti kimiyaa ni gaya adabtanii gallakkisaadhaa ilmaan sii kannaadhaa fi ijaan agarsiisaa gallakkisaadhaan isin jechaa jira gaafa isin ammoo harka isaanii harkaa baate isinii wallaannadhaa akkuma isin siirii balbalan gooneen godhaa jechuu fedheeti akkumaan duraan baallama galee jiru asitti kan itti aanummaas anummaan ammaan tana gartee haasawaa jiru kunuu xabii hin jiru
beekon tartiiba akka duraanii irra hin jiru waaniin godhuuf bitaniin dhiisuu walii wallaalaatiin jira akkanumattiin rafaa olee rafaa bulee rafaa olee rafaa buluu jira. Hojii takka gaggeessitu jiru waan takka taniin hojjedhe hin qabu. Dalagaan ta'e karam deemu jirti akkamtoo jirti ani oo karamiin deemu jira takka wallaaleetiin jira jechuudha. Miidhaa abbaleetii xiyyaa tanaa wajjin abdiin na sobeeti ilaa hangam maanta naa mana balloollee na geesse walii gadi na deemu jira. Abdi asirratti siif taatii ni fudhattaa sila balloochiin lafa kaayi waa'ee balloodhaachiin lafa kaayi jedhu baalarra dhaabbadhuutti deebita akka mataa keetii ani hin beeku sii beekata hojii teetilleedha. Akkam tokkotti akkuma gaafa kan kimiyaa wajjin dhaabbattee jara miidhaa turtetti dhugaa saniin dhugaa jirtu natti himi kottu gara gartee kimiyaa hidharraa baasuutti naa wajjin hojjedhu ganda keessaan adeemtee yeroo natti hin gubin obboleettiin biyya akkasiin jirtuun ijaan laaltee agarta. Qullaa mataa qulqulleessanii waan gartee akka malee nama godhu irratti hojjechaa jiran waan qalbii namaa gara nama galchu jechuudha. Dhugaan sitti hima ani qalbiin tiyya akka tokko na tattaatee jirtu waa atti wayiin na tuqu waa rifaatu sanirraa ta'u miidhameen jira achi fadheeti. Arra kophaa tiyyaan jira nam tokko namatti hin jiran ati tokkichaaf ganda keessaan na deemu jirtu. Hojii siirii nama barsiisuus siirii nama godhuudha. Siirii teessaniin qilleensarra dalagii garaa bobbokeessi jedhee yoo dandeesse harkaa baan baafne tayyib balloo kun akkamina geessu jirta filmiin itti taphachaa jirtu kun naagalaan jiru abdii. Kanaafuu atis abdii viidiyoo tiyyatanii dhaggeeffadhu sammuu tana shaqshaqnan godhina qarumaan irraa shakkasan deemu jirta atis jechuudha. Baallaminaa qabdee tokko hagal mageen jiru hojii akkanaa takkaan agarreen maammeen ati gartee liblib ja'a kanaafuu isa kararratti eeyinee qabannaateettu sin jiru nagarre. Maammeen ati qabdee naaf geessu hin jiru manni ati nagarsiiftee ati itti gartee ittiin seenee gartee isii jira harkaattiin fuudhus hin jiru hin agarre jechuudha. Hanga yoom natti jibda kijibni hanga yoom jira namaaf oola. Kun dhaamsa kooti erga afarsaadha jechuudha. Ani qilleensarra na afarsu jirtanii garuu hundarra jabaan rabbumaan tokkichi obboleettii diina harkaa naaf haa baasu. Dhageesse isma takkitti haftatannaan dhaqqabadhaa yaa rabbi takkuma guyyuma tokko ol nu barsiisi yaa Allah yaa rabbi guyyuma tokko ol nu barsiisi. Yaa furmaatee jeesaa rabbi si haa kafalu yaa caalaatis jeesaa rabbi si haa kafalu. Ara silaa isii tana si kan nuu baanne dila rakkoo kana keessa akka nama mataa waan dhaabbannu nagahee maan dalaganna. Yoo gartee dhiirri Oromoo hundinuu agartee dubartiif jalaa qabu hundinuu akkanuma godhaa jiraate ani hin beeku.